Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. Yoo namni isin bira jiru, yoo namni isin jaalatu naman jabeeffattanii, yoo namni isin dhiise warwaattanii, kana maraa dhiiftanii yooma namni isin jaalatu osoo nama jabeeffattanii akkasii mamadoo warwaatu tokko qolfanna jesse. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome shamarra kun hundi keessanuu alaa fi keessatti guddaa amantii kutaa ganda osoo jenne baga jiraattan hundumti keessanuu. Egaa viidiyoo kana dhaggeeffannee walumaan hanga isa dhumaa waliin ilaalla. Viidiyoo itti aanu waliin dhaggeeffanna. Eebate lubbuu rabbii jedhii mataana dhukkubee rabbii jedhii dalagata dadhabee rabbii jedhii dalagaa tanarraa nan baasinii rabbii jedhiituma nabse maan jiraachuu kee bichaan argisiise rabbii keessa dhamaasinii rabbii kee sodaadhu rabbii jedhii bulii ji'a tokkoo fi bulima 10 wayiitti nu hafee rabbii jedhii jireenya tuni seensise rabbii jedhii garaa kiyyatti lagaa rabbii kee sodaadhu lubbumaan jiraachuu bicha afuuruma si keessa jiru waan ati dalagde arge eebate Edu idina cite eebade biyya matantuna fuudha yaa rabbii kiyya sidurana oolchan obseeti yaa rabbi obseeti yoo dhalaata akkasirratti ilaale jechuudha rabbiin kun wallaahi rabbi addunyaa akiraa naa hongeessu bakkatti yaaddu san hin jiru rabbii jedhii nan tikkeessini rabbii jedhiiti eebade falleen irratti dhaabatu ka'ee dhama'e rabbi manna nyaate eebate eebubbeen na fuute obboleessuma kiyyaanatti ulfeessise lubbuu kiyya ilaala kiyya jira rabbii jedhe eebate lubbuutiya natti dubbadhu rabbii jedhe garaa naa laafe rabbii jedhe jaalala naaf gubatteeti qoricha dhuftee jedhee sagalee naa kaa'e rabbiiti ya lubbuutiya rabbii eebate obseeti ya garaa kiyya lubbuu kiyya rabbii jedhe jiraachuu kee bichama barbaada eebate galbiitiya naa nyaatu galbiitiya kichuutiya obsee kichuutiya bareeduutiya eebate lubbuutiya warqeetiya eebate na jalaa dubbadhu eedu eebate warqiitiya eebate lubbuutiya eebate lubbuutiya natti hin goggeleessini eebate kana jalaa of hin nyaatin lubbuutiya ruuyitiya eebate galbiitiya eebate dachiitiya lafatiya eebate lubbuutiya nan dhama eebate nan dhamaasi eebate kichuutiya nan dhamaasi eebate lubbuutiya eebate lubbiyeetiya nan ajjeesi lubbuutiya nan maraachisi rabbii eebate jiraachuu kee bichaan argisiisi eebate rabbii eebate saada manatti kolfeessisi mucoomaa dhawwa si barsiisensa eebate nan salphisi eebate nan xiqqeessi eebate obseeti ya rabbii jedhi eebate nyaatame eebate lubbuu mogoleen na buute mogoleeti ya bishaan na keessa yaati eebate obseeti ya rabbii jedhi rabbumaan si qabee jiraachuma kee bichaa naa eebisi. Maammadoo Faaxeen bulook goote jechuudha. Aartee ofirraa hifattee bulook goote. Yoo ta'e isiin dura jaalattu quba hin qabu. Egaa isiin bulook gootee sagalee ofii dhabsiistee irraa turte egasii warwaata. Isillee nama irrumaa baate ka sagalee isa akkana waraabdee gadi dhiifte. Osoo akkuma warwaatu kana jaalalli dhugaa ta'e maal qaba namni? Osoo akkuma warwaatu kana jaalalli isa kana dhugaa ta'e. Sagalee isaa ka warwaatu kana fiddee miidiyaa irra gadhiifte borummoo nama kana irrumaa baate malee fi sagalee isaa kana fiddeetiin miidiyaa irratti gadi dhiistu. Haa ta'u namni fooloo guddifachuuf wanni bu'aa bayin inni hin buune hin jiru bara kana. Waan feetanillee taatan waan feetanillee jettanii eebadee kana dhiisaa nama eebadee jedhu kana badiin isatti buutii jechuudha akkasi
warwaatinni akka maleedha. Baay'ee irraa turte na fakkaate sagalee ofii cufatte. Akkasuma yoo sagalee ofii cufatanii cal'isanii dalaguu wayya. Birri warwaataaf jaalalaaf warwaatan nama dhiba jechuudha. Yoo na birri warwaata kana ta'a malee jaalalaaf miti, jaalala osoo ta'e duruma jabeeffata. Nama birri warwaatu miti, nama dhugamaan jaalalaaf warwaatu Rabbi sin haa taasisu. Akkasii baay'ee kolfaan nama ajjeesa. Badee maaliitii badeen baay'ate dachee sochoose. Rabbi badiin honaa didu dhiirarraan bareedu. Badeen kuni gowwaa jedhanii arraabsanii nama akkana. Kanaafuu badeen dhiirarra hin bareedu. Foolollee laayikillee funaannachuuf akkana taatan akka dubartii badeen jedhina. Dubartiirraayyuu hin tolu. Badeen kuni dhiirarraa sallama fokkataa jechuudha. Kanaaf yoo jaalalaaf taatellee dubartii duruma yoo ittum isiin nama jaalattu san jabeeffatuudha malee eega isiin nama jaalattu gowwaa godhanii yoo isiin hifattee khalaas nama dhiiftee bilbila ofii gacufattee dalagaa ofii dalagattu duuka warwaatuun faayidaa hin qabu yoo ituma duraasanii jechuudha. Akkasuma dubartii birallee irra laaluun dhiisanii yoo jaalatan jechuu yoo jaalatin immaa dhiisanii tumaan kama biraa jaalatuudha malee warwaatuun barbaachisu. Kanaaf dubartiin takkamaa nama jaalatti jechuu nama san takkaa jaalatte jennaan onnee isii qulqulluun jaalattee dubartiin takka yoo bultiif jireenyaaf nama barbaadde jaalalaaf yoo nama barbaadde akkasuma nama san filattee yoomuu ni jaalatti jechuudha. Akkasuma dubartii yoo wal jaalatan jaalala dhugaa san feeti jechuudha. Jaalala feekii osoo hin taane jaalala dhugaa nama amantee waan ofii hunda namatti gadi dhiifti. Maallaqallee yoo dalaydee humna halkanii guyyaa xaaree fidee hin jettu. Kanaaf osoo warwaatan geenne awwalumarraa wal jabeessanii tumaani warwaata kana mulu osoo hin deemne warwaatuun faayidaa takkallee hin qabu. Warwaatiinsa akka dubartii jechuudha. Dubartiin amma yeroo ammaa kana akka duraanii sanii miti. Diiniin wanni hundi babal'ate. Badii jettee akkanatti warwaattu jechuudha. Akkasi Maammadoo kana namni Maammadoo gowwaa jedhee arrabsa. Akkasi gowwaa ta'uu hin barbaachisu. Isin laayikillee foololleef akkana taatan dhugalleef akkana taatan ta'ullee isinleen amma sabrii irraa arteetanii mistira akkanatti miidiyaa irra baaste malee osoo nama kana boruuf barbaadde sagalee isaa kan akkanatti miidiyaa irra hin baaftu jechuudha. Wanni akkanaa sirrii miti. Namoonni tokko yoo walitti aaree borummoo tasa gaabbitanii walitti deebisaan keessanii nafu. Jartanii sagalee keessan mistira keessan miidiyaa irra hin baasina. Awwaala itti yaadati itti ilaalati. Bakka nama kana maachi araaramnillee nama kana maachi hin barbaadu osoo jettan uga taate mistira ofii miidiyaa irra baasuun sirrii miti. Mistira miidiyaa irra baasuun immoo xiqqeennuma of borum of xiqqeessaa jechuudha. Waan har'a namni dhagee kana boruu namni nama sayyee walitti deebi'e jecha kana nama arrabsaa jechuudha. Kanaaf nama akkas wal godhu miti. Nama obsee sabaree wal jaalatus wajjin deemee wal jibbuullee wal dhiisuullee mistira walii dho'issee maaliif tarii boru walitti deebisaan keessan hin hafu jechuu warra akkana gootan kana jecha. Nama baay'ee wal lole bakka nama kana akka dhiise jedhee mistira irra baasaa. Tasa gaafa tokko deebi'anii walitti araaramanii namni biraa immoo deebi'ee mistira isaan irra baasan kanaan nama arrabsaa jechuudha. Kanaaf waan akkanaatirraa of qusattanii isin jedha hundi keessanuu. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee karraa kana fakkaataa waan dhaggeeffattaniif hedduu naaf galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waan viidiyoo biraatii walitti deebinutti turtii gaarii hordoftoota kiyya. Baay'ee. Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.